Ya, bu'uurri keenya Maariyaamiis miti, bu'uurri keenya eenyus miti, mata dureen mana keenya keessatti kaafnee dubbataatiin turre. Namni tokko islaamummaa amanuu rabbiin malee rabbiin biroo hin jiru Muhammad ergamaa rabbiiti jedhee amanatutu irra jira jedhama waan ta'eef. Nuti abbaan Maariyaam dhabame haati Maariyaam dhabame dhimma keenyaa miti. Dhimmi keenya gara laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah nu waamu jirtani Muhammad ilma eenyuuti. Qur'aanni isin amanattan Qur'aanni ittiin bulmaata keessanii Rabbirraa bu'e jettanii amanattanii abbaan isaa eenyu jedhee nutti hima. Yookaan beekumsa keenya ta'uun mala abbaa Muhammad Qur'aana irraa nutti garsiisa. Kan jedhu irra ture nuti. Malee Maariyaam nuuf homaa miti. Maariyaam yoo na gaafattan si deebisuuf dhimma hin qabun. Kanaafuu dhimma kiyyaa miti isheen. Kanuma dhagabaafamatti abbaa Muhammadii barbaanne. Tole tole gaafi deebii bareedaadha amma kun haati waaqaa dhimma isaatii miti. Haati waaqaa dhimma isaatii miti qoobas. Ayyee tole. Haati waaqaa dhimma isaatii miti erga taate achuma bira dabarsa tana jechuudha. Tayyib garana deebii nagar. Yaa dhimma kiyyaa miti. Yalla egaa deebii bareedaadha. Yaa haati waaqaa dhimma keenyaa miti. Giddugala amantaa keenyaas miti. Ishees galateeffanneen beennu waaqeffannu nuuf wamaa miti akka haati Maariyaam haadha koo taate akka haati koo haadha koo taate Maariyaamis akkasuma sanuma malee nuuf giddugala kennaa miti. Isin garuu giddugalli keessan Muhammad waan ta'eef abbaa isaa haadha isaa Qur'aana keessan keessaa suuraa 114 irraa barbaanna. Yalla. Tayyib Maariyaam yoo dhimma kan keentaane akkamitti inni Yesuus dhalachuu maaliin beektaati? Maariyaam dhimma kan keetii miti Yesuus dhalachuu maaliin beektaa? Mata duree yaada kennaatiif gaafii kennaa mana mubaarak musammaatti yoo ka jijjiiramu taate akkuma kotta mana keetti waliin haasofna mata duree kana sheekii isinii deebisu jira Qur'aana an iddoo isaan beeku ustaazota kennatu deebisa jennaan dhufne mata duree nu jala jijjiiruu osoo hin ta'in Qur'aana keessa abbaan Muhammad maatiin Muhammad eenyu jedhama. Isin rabbanna akkasiin jedhe ustaaz awwal gabaabumatti bar ati Maariyaam dhimma keenyaa miti jetteeti Maariyaam Yesuus dhalachuu maaliin beekta? Maariyaam ergan beekne Maariyaam Yesuus dhalachuu maaliin beektaati? Dhimma keenyaa miti abbaa Muhammad beektanii nutti himuu dandeessu sheekh. Ani sitti ni marakkoon qabdu san ani isa san sitti bu'uura qabaachuu qabda awwal duraati waa gaafachuu bu'uura qabaachuu qabda. Amma kan nuti barbaannu mana mubaarak musammaa keessatti wanni nuti barbaannu mana mubaarak musammaa keessatti wanni isinirraa barachuu barbaannu abbaan Muhammad eenyudha haati Muhammad eenyudha Qur'aana keessa. Hayyee tamaam amma isa kana deebisuu hin danda'u jenne biruma haa kunnu ijoo hayyee tole. Qur'aana maal keessaa barbaadde ati seenaa nabi abbaan nabi Muhammad alayhi salatu wassalam? Qur'aana keessaa barbaadde. Qur'aanni kitaaba seenaati miti akka wangeelaati miti gabaabinaan. Okay, Mubaarak yoo dubbii taate dubbii baay'ee akka haasofnu nu beeyta. Nama deebisee jira bar kitaaba Qur'aanni kitaaba seenaati miti akka macaafaatti siin eeyyamu dhageeffadhu macaafa kiyya akka tarrabsitu siif eeyyamu in arrabsita taana garagalchitee amantii kan kee arrabsita garagalchitee waan itti amanattu balleessita maqaa xureessita waan an itti amanadhu maqaa xureessita taana xureesse waan tokko hin jenne akka macaafaatti miti Qur'aanni kitaaba seenaati miti jechuu jira duukaa buutu waan ofii keetti guyyaa tokko abjuudhaan natti dhuftee namoota nu kadhataa turan san fayyamteeti rabbiif jedhi caalii ani wallahi addunyaa kanarraa deemee jira haqa kan kee kiyyaayyuu hin nyaanne wallahi dhaqi fudhadhu naan jedhaa turte guyyaa san baay'ee cinqamaa ture wallahi. Garuu guyyaa takkillee hiriyyummaadhaan waggaa 4 waliin turre isin Wallagga Bahaa Naqamte ani Arsitti daladhe Shaashamannee. Biyya Arabaa kana keessa waliin turre akka carraa guyyaa tokko walitti buune guyyaa tokko gargar kunne baay'ee naa kadhatanii mana hidhaa keessatti. Wallahi mucattii tana qullaa hin galchini rabbiif jedhi meeshaa isii kenniif jedhanii warri nu dhiyaatu. Hiriyoonni keenya naa kadhatee na dadhabe birrii ishee daran sii kenna meeshaa kana kenniif qullaa hin galchini jedhaa turanii. Garuu miidiyaa irratti ajandaa isii ture Mubaarak hima kana bira. Intalli sun hagumaan galee heerumtee ulfaan duute yoo argitanii jiraattan Samiiraa Wallagga. Sunni nyaachisanii ajjeesan ishee jedhamti san.
dubbachuullee natti hin tolle yeroo sanitti ajandaa godhe rabbiin guddaan isiif haa dhiisu isiifillee du'aayii godha anaafillee du'aayii naa godha ustaaza kiyya ani dhiiseeraa fi guyyama gaafa du'a isii dhaga'u wallaahi ani garama kiyya irraa wallaahi ani sii dhiiseera rabbi sii dhiisee mallee ani obboleetti tiye jedhaani takka namaa fixa jedhanii takka rabbii fixa jedhanii si fudhata takka sumaatu haqa namaa deebisa takka sumaatu seeraan akka itti fudhatu fudhatta. So deemtee amma tanaaf siitu dhiisee fi rabbi siif haa dhiisu cubbuu ta'e ebbo namni cubbuun qabne jiru ta sooshaal miidiyaan si beektu ta namni si beeku ta rabbiin si beeku hunda isiidhaatu rabbi subhaanahu wa ta'ala siif. yaa bu'uurri keenya maariyaamiis miti bu'uurri keenya eenyuus miti mata dureen mana keenya keessatti kaafnee dubbataatiin turre namni tokko islaamummaa amanuu rabbi malee rabbiin biroo hin jiru Muhammad ergamaa rabbiiti jedhee amanatutu irra jira jedhama waan ta'eef nuti abbaan Maariyaam dhabame haati Maariyaam dhabame dhimma keenya miti dhimmi keenya gara laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah nu waamu jirtani Muhammad ilma eenyuuti Qur'aanni isin amanattan Qur'aanni ittiin bulmaata keessanii rabbi irraa bu'e jettanii amanattanii abbaan isaa eenyu jedhee nutti hima yookaan beekumsa keenya ta'uu mala abbaa Muhammad Qur'aana irraa nutti garsiisa kan jedhu irra turre nuti malee Maariyaam nuuf homaa miti Maariyaam yoo na gaafattan si deebisuuf dhimma hin qabun kanaafuu dhimma kiyyaa miti isheen kanuma dhagabaafamatti abbaa Muhammadii barbaanne. Tole tole gaafi deebi bareedaadha amma kun haati waaqaa dhimma isaatii miti haati waaqaa dhimma isaatii miti qoobas ayyee tole. Haati waaqaa dhimma isaatii miti erga taate achuma bira dabarreessatana jechuudha. Garana deebi nagar. Yaa dhimma kiyyaa miti. Yalla deebi bareedaadha. Yaa haati waaqaa dhimma keenyaa miti giddugala amantaa keenyaas miti ishees galateeffanneen beennu waaqeffannu nuuf wamaa miti akka haati Maariyaam haadha koo taate akka haati koo haadha koo taate Maariyaamis akkasuma sanuma malee nuuf giddugala keenyaa miti isin garuu giddugalli keessan Muhammad waan ta'eef abbaa isaa haadha isaa Qur'aana keessan keessaa suuraa 114 irraa barbaanna. Yalla. Tayyib Maryam yoo dhimma kan keentaane akkamitti inni Yesuus dhalachuu maaliin beektaati? Maryam dhimma kan keetii miti Yesuus dhalachuu maaliin beektaa? Mata duree yaada keennaatiif gaafii kennaa mana mubaarak musammaatti yoo ka jijjiiramu taate akkuma kotta mana keetti waliin haasofna mata duree kana sheekii isinii deebisu jira Qur'aana an iddoo isaan beeku ustaazota kennatu deebisa jennaan dhufne mata duree nu jala jijjiiruu osoo hin ta'in Qur'aana keessa abbaan Muhammad maatiin Muhammad eenyu jedhama. Isinirraa barbaanna akkasiin jedhe ustaaz awwal gabaabumatti bar ati Maryam dhimma keenyaa miti jetteeti Maryam Yesuus dhalachuu maaliin beekta? Maryam ergan beekne Maryam Yesuus dhalachuu maaliin beektaati? dhimma keenyaa miti abbaa Muhammad beektanii nutti himuu dandeessu sheekh. Ani sitti ni barakkoon qabdu san ani isa san sitti bu'uura qabaachuu qabda awwal duraati waa gaafachuu bu'uura qabaachuu qabda. Amma kan nuti barbaannu mana mubaarak musammaa keessatti wanni nuti barbaannu mana mubaarak musammaa keessatti wanni isinirraa barachuu barbaannu abbaa Muhammad eenyudha haati Muhammad eenyudha Qur'aana keessa. Hayyee tamaam amma isa kana deebisuu hin danda'u jenne biruma haa kunnu ijoo hayyee tole. Qur'aana maal keessa barbaaddeeti seenaa nabi abbaa nabi Muhammad alayhi salatu wassalam? Qur'aana keessa barbaadde. Qur'aanni kitaaba seenaati miti akka wangeelaati miti gabaabinaan. Okay, Mubarak yoo dubbii taate dubbii baay'ee akka haasofnu nu beeyta. Nama deebisee jira bar kitaaba Qur'aanni kitaaba seenaati miti akka macaafatu siin eeyyamu dhageeffadhu macaafa kiyya akka tarrabsitu siif eeyyamu in arrabsita taana garagalchitee amantii kan kee arrabsita garagalchitee waan itti amanattu balleessita maqaa xureessita waan ani itti amanadhu maqaa xureessita taana xureesse waan tokko hin jenne akka macaafaati miti Qur'aanni kitaaba seenaati miti duukaa buutu waan ofii keetti tokko waadaa seeneera qabaadhee miti immoo wallaahi ijoollee dhageessanitu mucaan hiriyaa koo teenyuun dura wala abdii dura wala maal dura miidiyaa kanarratti anaaf hiriyaadha qabaadhee fi miti rabbuma naaf gargaarsee inshaallah ijoollumarraa
walitti qabne kenninna. Walii kuma 100 akkasi jabaadhaa warraftan jabaadhaa. Jiraadhumu beekoo sukkaarri keessa hin gaade sirraa ka'u dhugaa rabbi. Yaa rabbi nu milkeessi kan jettutti fufi yaada kee ibsadhuutii bu'ii asirraa namaaf taraa dabarsina. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi anillee hedduun gaddee nama kana yeroo inni nama qarqaaru argeetiin guyyaa tokko haadha miskiina takka mallaqa irra galchee geessee jira. Hedduu garan na qubate anis riyaala 500 Suudii nan galchaa inshallah kauntii jala yoo jira kauntii jira jirkan irratti. Mashallah, mashallah, mashallah. Ulfaadhumooti akkaawuntii iskiriinshuutii godhadhu yookiin inboksii anaaf diigeetachuu bina barreessi siifan erga akkaawuntii maqaa isaatiin jira waan ta'eef galatoota. Jimmaa anis kuma digdama itti galatoo ulfaadhu akkaawuntii fudhaa warri waa dagalaartan naan dubbisa warra komeenti. Alamma qaageessa eebbisaa dubbisa.